Wanti garaa nama nyaatu abbaa manaa Madaamii irraa ijoollee lakkuu ulfooftee sanuu poolisii itti waamanii ulfa ji'a torbaati mana hidhaa keessa galchuun akkasumallee mana hidhaa keessatti deessee kaate araasii mana hidhaatti guyyaa ja'aa booda araasii mana hidhaa keessatti ijoollee lakkuu lama baattee deebisuun dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waan garaa nama nyaatu jechuudha. Biyya ormaa gaafa aqanii dubbatachuun hin danda'amu gaafa jedhanii mirgi namaa hin eegamu gaafa jedhan dhuguma waaqaati soba namatti fakkaata gaafa asii achee itti yaadanii ilaalan waan kun salphaa otoo akkas goone irra ta'e kun ikkoo kan namarra ga'u je'ama ture. Har'a garuu ijoollee abbaan qabne lakkuu sanuu hanguddisuu hin dandeenye ofii qabeenya qabaattee guddisti miti yookiin abbaanillee seeraan guddisa miti. Harka duwwaa akkasitti gara Itoophiyaatti deebisanii galchan. Inshuraansii tokko malee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf imimmaan ishee baay'ee nama gaddisiisa. Imimmaan ishee osoo hin arginu hunda keenyallee jechuudha. Boru waan nurra ga'u hin beeknu. Imbaasiin garuu gaafa achirraa asii nu gaggeessu itti gaafatamummaa yookiin masuulummaa fudhata. Namni kamiyyuu mirgisaa eegameetu hojjetatee milkaa'ee gara biyya isaatti gala jedha. Milkaa'inni ishee, karoorri ishee, kaayyoo ishee hundi karaatti hafee ijoollee lakkuu lama abbaan qabne baattee biyyatti galte jechuudha. Nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya dhugaa guyyaa har'aa jechuudha waan baay'ee garaa nama nyaatu. Dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Waan irraa dubbatamuu qabudha. Waan falmamuullee qabu. Obboleettiin kun akkuma keenya kana hojjetadhee of jijjiiree maatii koo jijjiiree nama ta'een biyyatti deebi'een gala jettee malee lakkuu baattee miti kan isheen gara biyyaatti galuuf karoorsitee biyyaa baate jechuudha. Egaa obboleettii kana muudannoo maaltu ishee muudate yoo jettanii akkuma keenya hojjetachuudhaaf gara biyya Dubai viizaatiin deemte jechuudha. Daldaalonni amma viizaa sii kutanii achi geessanii hojii sii barbaanna siin jedhu jechuudha. Viizaadhaan ishee geesse erga isheen achi geesse hojii barbaadeefi. Hojii barbaadee ishee gashee ka'ee mana ishee gasheetti garuu akka isaa waraqataa hin ejjenneefi waraqata hin ejjetamne. Waraqata roojaan iqaamaa malee ejjettee jechuudha. Iqaamaa otuma hojjechaa jirtuuti ji'a torba geesse jechuudha. Ji'a torban kana keessatti mana tokko otoo waraqaan ishee fi viizaan iqaamaan waraqaan seera biyya ormaa keessa jiraatan waraqaan seera namaa ejjetamu jira. Otoo kun ishee hin ejjetamin ji'a torba guutuu mana namaa keessa ejjette jechuudha. Kun rakkoon isaa eenyu rakkoo daldalaarraa kan ka'e jechuudha. Yookiin manicha baasuu qaba ture yookiin akkasaan iqaamaa ejjetan taasisuufii qaba ture. Innaa akkasuma otuma jettuuti abbaan manaa Madaamii hojii hin qabu mana keessa oola. Hin xuuxaa hin qamaa akkasumallee ishiin immoo mana keessa hin ooltu hojjettuu baankiiti hin baati hin galti ji'a tokkoo kaasee hanga ji'a torba ulfa ijoollee lakkuutiin ejjetaan ture jette. Ulfa ijoollee lakkuu kana otoo akkamittiin ijoollee lakkuu kana baattee fooqiirra lafatti deddeebitee hojjattaa gaafa jedhanii wayyaan ani uffadhu safaa kan jedhe babal'aadha. Akkuma beektan egaa hundi keenya yuunifoormii babal'aa uffannee jirra jechuudha. Ulfa nama sadii baatuu danda'a jechuudha. Hin argamu keessaa ulee fakkaannee dhaabbanna jechuudha. Innaa isheenis akkasuma uffadheetiin nan deema. Yeroo uftu ufteema manuma lixxee isheen hin baati malee mana keessa waan tokko cheekiin gootu jette. Narrattis takkaa hin barree jette. Kanumaanii garuu isa faana walquunnamtii saalaa guyyaa tokko otoo hin taane irra deddeebiin guyyaa hedduu walquunnamtii raawwannee jette. Dhugaa dubbachuuf baay'ee sin garrama. Diduudhaafis naan danda'amneette. Ofiisaa giddiin na daffaree erga na daffaree booda garuu irra deddeebiin walquunnamtii walumaan raawwachaa turre jette. Namicha kana faana jechuudha. Utuma raawwachaa jiraniitu namichi waan hojiin qabneef egaa akkuma beektan namni nyaatu namni dhugu akkasumas immoo dubartiin tokkoo fi dhiirri tokko gaafa qophaa mana keessa oolu mee maaltu isinitti dhaga'ama waan baay'ee nama muudata. Isheen diduuf yaalus diduu hin dandeenye miliquu yaalus miliquu hin dandeenye tokkoon ijoollee isaaniitillee qulfii manaa qabu. Qulfii
banatanii ba'uu qollofanii banatanii galuu qollofanii ba'uu jette. Karaan ba'ullee tokko argachuu hin dandeenye jette. Akkasittiin otoo jirtuuti ulfisuun gaafa ji'a torba ga'u ulfisuun lakkuu ta'uu isaatillee ani waanan irraa beekuun qabu jette. Ijoollee lakkuu lama dahuu kollu garaatti baachuu koyyuu hin beeku jette. Egaa ji'a torba guutuu dubartiin kun deemte mana yaalaattis ilaalamtee hin beektu. Garaattis ulfaa'uu ishee qofa beekti malee maal akka taate takka ilaalamtee hin beektu jechuudha. Argitanii dhiirri hamma garaa si kaa'utti ariifata malee gaafa garaa si kaa'ee jechuudha. Maal keessa akkati jirtu maal dubartiin maal akka rakkattu hanqinni dubartii maal akka ta'e siif hin beeku jechuudha. Innaa otuma kanaan jiruuti guyyaa tokko ka'ee mindaa ji'a torbaas qabadhee shaanxaa koos qabadhee paaspoortii koos qabadhee bahuuf yeroon jedhu madaami maal inni rakkoon kee inni mana kanaa si baasu jetteeti na qabdee jette. Gaafa isheen na qabdu ittan himee jette. Ila argitanii erga ji'a torba geesseet itti himti jechuu ittan himee sanuu isheen irratti hin barre maal inni sababni ati baatu jette malee rakkoo maaltu si muudateeti isheen baatu rakkoo isheen muudatee baatuuf illee adda hin baafne jechuu madaamiin sun. Innaa gaafa isheen ani ulfa garaarraan qabaa abbaa manaa keet akkas na godhe yeroo jettu poolisiin hatattama nama bira ga'uu jira. Jechuun injira miti han akka ambulaansii nama bira ga'uu ni jira isaanitti dawwaltee isaanitti na laattee paaspoortii koo fi birrii koo shaanxaa koo booda hin finna naan jette isaanitti na laatte jette. Isaanumaan itti na laatteeti isheen ol deebiteecha. Achumaan isaan fuudhanii mana hidhaa keessa na galchan jette. Mana hidhaa keessa na galchanii guyyaa lamaan booda ciniinsuun mana hidhaa keessatti natti dhufe ji'a torba xilan dubartiin ji'a 9tti deesse miti hojii waaqayyoo ji'a torba gidduutti guyyaa lama hidhaa galte guyyaa lama keessatti ciniinsuun itti dhufe. Yeroo ciniinsuun itti dhufu warri mana hidhaa fuudhanii hospitaala geessanii opereeshiniin deessi malee mucayyoon kuni yoo ciniinsuun haadeessu jedhame lubbuu ishiitu ba'a. Akkasumallee immoo namni farramee lubbuu ishee waa tokko ta'e wabii ta'ullee dhibee ofuma kiyya ofiifan farrame jette. Du'ees ba'ees jette. Opereeshinii gwanii ijoollee kana narraa baasan jette. Ijoollee kana lachuun nagaama baasan jette. Argitu ijoollee kuni bifa isaaniitillee araba fakkaata jechuudha. Baasanii ka'anii guyyaa ja'a achi keessa na tursan jette. Guyyaa ja'a mana hospitaala keessa na tursan jette. Hospitaala keessaa na baasanii eessatti na deebisu mana hidhaa guddaatti na deebisan jette. Dhugaa waaqa baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Ijoollee lakkuu araasii baattee mana hidhaa guddaatti deebite jechuudha. Ilaaligaa dubartiin tokko deessee gahee maal argachuu akka qabdu ilaalaa. Dhugaa ormi akkatti akka waan ormi nama gu'u jechuudha. Achumaan guyyaa jahaan booda erga mana hidhaa guddaa nata malaallasanii na deddeebisaniiti achi keessatti na hidhanii isan booda waraqaa baasanii himata simadhee namicha kana ajje'ee isaan garuu namicha qabaniituma guyyaa lamaa booda gad isa lakkisanii jetti. Maaliif jennaan maaliif lakkifamennaan waraqatan qabdu ofiisheeyyuu illee gaalii yookiin seeraan aladha. Namni tokko immoo nama seeraan alaa gaafa qacarate argame yookiin inni qacaramus inni qacarates miindeffamaa fi miindessaan lachuu yakkamaadha jedhama biyya Arabaatti jechuudha. Sanuu guyyaa lama qofa hidhameetu ba'e. Kana go'ee ka'ee jechuudha. Ela qulqullummaa namaa balleessee ka'ee jechuudha. Baay'ee tokko nama aarsa dhugaa dubbachuuf maaliif yoo jettanii kana hundumaa maaltu ishee irra geessisee dafee himachuu dhabuu koorraan kan ka'edha. Callisee ofirratti ilaaluu koorraan kan ka'etu kana na godheette. Lammaffaa immoo namichi kun nama lammii Dubai keessaa otoo hin taanellee dhalataa lammii Morokkooti. Karuu kan jiraatu kan isaan hojjetatanii Dubai keessaati malee jette jechuudha. Dhugaa waaqayyoon waa eegu gooftaan waan hamaa akkasitti nama laatiin. Har'a ijoollee ishee waan nyaachistu waan obaastu abdee rakkate. Yeroo kanatti jechuudha ijoolleen kun paampersiidha, aannanidha, uffatadha, nyaatadha, manadha waa hedduutu isaan barbaachisa jechuudha. Ilmoon guddachuu jechuun waan qalbii miti. Ilmoo kan namaaf kennu waaqayyoodha. Garuu iddoo qabaa, yeroo qabaa, abbaa qabaa. Abbaan ilmoo akkasumas immoo ilmoo yerootti argatanii fi iddootti argatanillee akka qaba jechuudha.
baay'ee tokko kan nama aarsummoo jechuudha. Namni tokko akkamitti dubartii tokko gudeedee ka'e giddiidhaan gudeedee ka'e akkamitti mana seeraatti hin gaafatamu? Akkamitti imbaasiin gaafachuu dhiisee zim je'amee tikkeettiin kutamee lispaasee akkuma warra seeraan ala okay. Lispaaseen baafamee callifame inshuraansii malee abbaan ilmoosaa akka guddifanne akkasumas immoo miidhaan dubartii kanarra ga'e otoo ilaalchan godhateenii fi akkamitti imbaasiin callisee geessee biyyatti gadi darbata. Dhugaa waaqayyoo waanni kun akkasitti callisamee yeroo adeemamu obboloota keenya warra boodarraa asiin asee dhufaa jiraniifillee gufuu guddaa ta'a jechuudha. Akkasuma kanaan duras Beeruut keessatti lakkuu baattee galte jechuudha tokko. Lubbuu ishiitillee baasuudhaaf jettee madaamin yaalii goote ajjeesuuf jette akka hin taanetti lubbuu isheellee baafatte ijoollee sanuu lakkuu maleen ta'uu hojii waaqayyoo safuudha malee isheen Beeruutitti deessisuunis lakkuu baattee galte. Dhugaa waaqayyooti. Miidiyaa kana obboleettii kana guutuusa sagalee isheerraa dhaggeeffattu igiroo miidiyaa hin jedhu tokko jechuudha. Igiroo miidiyaa dhugaa waaqayyoo guutuusa dhaggeeffadhe baay'ee garaana nyaatte jechuudha. Obboleettii kana namni sagalee ta'ee fi imbaasiin Dubai keessa jiru sagalee ta'ee fi abbaan mucaa ilmoosaa guddifachuu akka qabu dhugaa waaqayyoo namni kamillee akka sagalee ta'uufii qabu. Namni kamillee kana callisee gaafa ilaalee bor arabni akka barbaadde goote mana hidhaatti si darbatte baate sokkitti. Kanarrattis immoo gaafa dhiirri tokko giddiin isin daffare akka taatan ta'aati isinis polisii waammadhaa lakkoofsittiin polisii waammatan biyya keessa jirtan keessatti ni jira jechuudha. Polisii waammadhaa akka yakka nama ejjete tokkootti qabsiifadhaa malee hamma kana ulfa baatanii callistanii gaafa teessan rakkoo akka kanaatu isin mudata jechuudha. Garuu waaqayyo namaa eegu waaqayyo lafa jirrutti nu haa eegu fittee akkasii namarraa haa qabu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaafuu hundi keenya irraa barachuun dirqama keenya.